Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamoo daawwattoota keenyaa oduu ispoortii guyyaarraaf qindeeffannee sin biraan geenya. Oduu waliin an Daraartuu Garbaati. Dorgommiin gulaallii waancaa addunyaa gareewwan biyyaalessaa biyyoota Afrikaa guyyaa har'aa gaggeeffameera. Gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Itoophiyaa tapha gulaallii waancaa addunyaa marsaa jalqabaa gita isaa Seraaliyoon waliin ni taphata. Ramaddii Baajalaa Koongoon Mooritaaniyaa waliin sa'a lamatti ni morkatu. Ramaddii aan Itoophiyaan Seraaliyoon waliin sa'a afuritti eegaluun tapha jalqabaa gulaallii waancaa addunyaa kan geggeessu ta'uu Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa ibseetii jira. Murteessaa lammii biyya Moozaambiik Alvizio Seelsoo ammoo murteessaa gidduu ta'uun taphicha ni dursa. Itoophiyaan isteediyeemii istaandaardii idil addunyaa guutuu dhabuu isheetiin waaliyaawwan tapha gulaallii kanaa Morokootti taphachuuf akka dirqamte ibsameera. Guyyaa boriis dorgommiin kun itti fufinsaan kan geggeeffamu yoo ta'u, ramaddii gaajalaa Bootsuwaanaan sa'a 10tti Moozaambiik waliin, ramaddii makana jalaa Aljeeriyaan sa'a 1tti Soomaaliyaa waliin ni taphatu. Ramaddii faajalatti kan argaman Burundiin sa'a 10tti Gaambiyaa waliin, Gaaboon sa'a 1tti Keeniyaa waliin kan morkatan wayita ta'u, ramaddii Aarraa Ijipti sa'a 1tti Yibuut waliin, ramaddii Baajalaa Sudaan Toogoo waliin sa'a 1tti, ramaddii Caajalaa Naayijeeriyaan sa'a 1tti Leesotoo waliin yoo morkatan, Keep Verde ammoo sa'a 4tti Angoolaa waliin ni falmata. Dorgommiin gulaallii waancaa Awurooppaa umrii 19 gadi har'a gaggeeffameera. Saarbiyaan tapha guyyaa har'aa Andooraa waliin taasiseen 1-0 injifatee jira. Akkasumas Yuukireen Maaltaa waliin morkachuun 3-1 mo'ateera. Haaluma wal fakkaatuun taphni Beelaarusiif Giriik waliin taasisanis 1-0 olaantummaa Beelaarusiin xumurameera. Galchiin kun Beelaarusiif boqonnaa dura daqiiqaa 36 irratti kan lakkaa'ame wayita ta'u, boqonnaa booda kilaboonni kun lameen morkii taasisanis goolii galchuu hin dandeenye. Sloveeniyaan Beeljiyeem waliin tapha taasiseen 1-1 qabxii qooddatanii. Kilaboonni kun lachanuu boqonnaa dura galchii malee adda ba'uun boqonnaa boodarra daqiiqaa 52-65 irratti walitti lakkoofsisuun qixa ba'aniiru. Dorgommiin kun galgala kana kan geggeeffamu wayita ta'u, Firaansiyaan sa'a 2tti Estooniyaa waliin, Luxembourg sa'a 2tti Neezerlaand waliin, Switzerland sa'a 2tti Swiidin waliin galgala kana ni taphatu. Dorgommiin waancaa addunyaa umurii 17 gadi guyyaa har'aa gaggeeffameera. Ramaddii E jalatti kan argamu USA'n Burkina Faso waliin tapha taasiseen 2-1 injifatee jira. Burkina Fasoon tapha yeroo darbe France waliin taasiseen injifatamuun isaa ni yaadatama. USA'n ammoo tapha yeroo darbeen Kooriyaa Kibbaa 3-1 injifatee jira. Ramaddii faajalaa Meksikoon Venezuelaa waliin morkachuun 2-2 qabxii qooddachuun adda ba'aniiru. Kilaboonni kun lameen tapha darbeen Venezuelaan yoo injifatu, Meksikoon ammoo injifatamuun isaa kan yaadatamudha. Dorgommii guyyaa borii geggeeffamuun ramaddii baajalatti kan argamu Uzbekistaan sa'a 6tti Speen waliin, akkasumas ramaddii makana jalaa Kanaadaan sa'a 6tti Maalii waliin, ramaddii A jalatti kan argamu Ikwaador sa'a 9tti Paanamaa waliin, ramaddii ma'aa jalaa Morokoonis sa'a 9tti Indooneeshiyaa waliin ni morkatu. Daawwattoota keenya oduu ispoortii guyyaarraaf qindeeffannee kan hanga ammaa daawwachaa turtanidha. An Daraartuu Garbaatii gara boomaatti sin deebisa. Nagaatti.